Egaa baraarri Waaqayyoon dhimma keessaniif haa baay'atu. Iddoowwan garaagaraa teessanii agarsiiftuu miidiyaa kan daawwattan hundi keessaniyyuu guyyaa irraa kana sagantaa addaa qabadheen gara keessatti dhiyaadheen jira. Beeksisa sagantaa addaa waan qabnuuf sagalee Waaqayyoo isin dubbiseen sana booddee gara yaada jiruutti darbina. Sagalee Waaqayyoo Faarsaa 40 lakkoofsi 1-2 akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhee inni immoo gara kootti jedhee iyya koo sanaaf hin dhaga'e. Inni boolla hursaa bishaan sodaachisaa keessaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaas harkisee na baase. Miilla koos dhagaa hin sochoone irra naaf hin dhaabbachiisee ejjennaa koos anaaf hin jabeesse jedha. Waaqayyo maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Daawwit ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhee innis gara kootti jedhee iyya koo naaf dhaga'ee dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa harkisee na baase jedha. Caaffata kana keessatti waan gabaabaa tokko laphee korra jiru isin biraan ga'een gara yaada qabuutti darba. Jireenya namaa keessatti wanti nama qabu baay'eedha. Daawwit fakkeessee gaafa haasa'u dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa Waaqayyo harkisee na baasee jedha. Ejjennaa koos anaaf hin jabeessee dhagaan sochoon irra naaf dhaabbachiisee jedha. Yeroo Waaqayyo gaafa ga'u namni hin ba'a. Waaqayyo gaafa nama baasu immoo lafa namni deebi'ee hidhamuu hin dandeenye irra nama dhaaba. Gaara moo'ichaa, kattaa moo'ichaa, lafa moo'ichaa irra nama dhaaba Waaqayyo. Iddoonni kaleessa hin gadda ture, iddoo nama qabatu, iddoo nama hin gadhiifne. Suphee nama lasaa keessa deemsa nama dhowwaa, deemsaaf hin mijatu. Daawwit jireenya akkasii keessatti qabamee too jiru garuu Waaqayyoo waammate Waaqayyo isin dhaga'eef. Waaqayyo gaafa iyya namaa dhaga'u lafa namni hin barbaanne iddoo barbaachisaa hin taane nama baasa. Lafa gaarii lafa migataa irra Waaqayyo dhaabeen. Sagantaa kana sababeeffadhee waan tokko isin biraan ga'uu jaalladha. Ba'uu yaaddanii yeroo dheeraa waggaa dheeraaf iyyaa boo'aa kadhachaa kan turtan Waaqayyoon waldaan keenyi tokkummaa obbolootaa Hafuuraa wajjin ta'uudhaan sagantaa gaafa guyyaa 20-21 fuuldura keenya ji'a 11 bara 2016 jechuudha sagantaa addaa qabannee jira. Sagantaan kun adda kan isa godhu Qidaamee guyyaa guutuu, Sanbata guyyaa guutuu. Waldaan Agarsiiftu Mootummaa Waaqii Magaalaa Ambootti argamtu namoonni baay'een keessan kan beektan karaa yuutuubii, karaa tiiktookii, karaa feesbuukii taatee Waaqayyoo gurguddaa mana kanatti hojjetu argaa kan ooltaniif dhagaa kan turtan kan immoo hin beekne gara lafa kanatti dhuftanii akkasiin hirmaattaniif sagantaa kana irratti affeerraa isinii godha. Namni jireenya isaa keessatti ba'umsa yaada. Ba'umsa kan namaa kennu garuu Waaqayyoodha. Isa baratuuf haa ta'u, isa tajaajiluuf hojii kamuu kan hojjetu ilma namaaf ba'umsa kan kennu Waaqayyoodha. Yoo Waaqayyo karaa namaa laanne namni ba'uu hin danda'u. Waaqayyo immoo gaafa nama baasu dubbii afaan isaa nama baasa. Caafamee akkuma jiru dubbii isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessa isaan baasee jedha. Kanaaf sagantaa kana irratti yeroo sagalee Waaqayyo lallabamu humna guddaatiin yeroo faarfannaan faarfatamu yeroo itti dhugaa Hafuuraa Waaqayyo waaqeffannu waan ta'eedhaaf hundumti keessan argamtanii duduu akka hirmaattan jaalala Waaqayyotiin waan akkasii dabarsina. Karaa kamiin sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha isin bukkee kan ga'e namoota baay'ee biraan ga'uun sheer gochuun laayik gochuun koomentiidhaan namoota bukkeedhaan gaa'isanii ofii keessan hirmaattu eebba kana akka taatan namoota baay'ees gara waamicha kanatti akka waamtan jaalala Waaqayyotiin affeerran isinii godha. Daqiiqaa tokko isinii kadhadha warra amantan. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'amne jedhamee barreeffame akkuma jiru. Fageenya irraa dhiyeenya irraa waggaa dheeraaf ba'uu yaaltanii darbuu yaaddanii ba'umsa kan dadhabdan humna maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziritiin saayitii kanaa kaasee lafa haaraatti dirree haaraatti waan Waaqayyo isinii yaade lafa Waaqayyo isinii ilaaletti akkasiin baatan humna maqaa Yesuus Kiristoos saayitii kanaa kaasee isinii kadhadheera. Ba'uu kan dadhabdan ba'a saayitii kanaa kaasee daandiin isin baasu karaan isin baasu ammaa qabe humna maqaa Yesuusin argameera. Daandiin si baasu argameera. Karaan si baasu argameera. Isa Waaqayyo si ilaale lafa Waaqayyo si yaade lafa yaada kee yaaddee yaada kee Waaqayyotti laachaa kan jirtu yeroo gabaabaatti keessa dhaabadhu of argi. Humna maqaa Yesuus Kiristoosin hafuurri moo'ichaa kun hunduma keessan argatu. Aangoo bara dhumaa kana irratti moo'icha isinii kenneera. Humna maqaa Kiristoosin hafuura addunyaa kana bitee jiru irrattis ba'uun moo'achuun isiniif haa ta'u. Dachaa isin eebbiseera. Maqaa Yesuusin ameen. Sagantaa kana wanti adda godhu daldaltoonni keessumaa magaalaa Amboo keessatti argamtan hojii kamuu kan daldaltan jechuudha. Guyyaa Qidaamee addatti kan keessan jechuudha. Dibataan nama tokko tokkoof yeroo kadhatamu waldaa kana keessatti kunee karaa kanaan ilaaluu dandeessu fuula miidiyaa kanarra dibataan yeroo kadhatamu namoota baay'ee irraa aangoon dukkanaa iyyaa jira. Daldala garaagaraa xinnaa ta'u guddaa maaliyyuu haa ta'u hojiin koo daldala kan jettan kam akka argamtanii hirmaattan guyyaan Qidaamee jechuudha. Dibataan daldaltoota kan kadhadhaa. Gaafa Sanbata guddaa garuu namoota baay'eedhaaf maseenummaan kan rakkattan, maseenummaa gaa'ilaa, maseenummaa hojii, maseenummaa hafuuraatiin kan rakkattan kamiiniyyuu haa ta'u hafuura ijaatiin Waaqayyo akkasiin eebbisu akkasiin argamtan hirmaattan dibataan tokko tokkoof hin kadhatama waan ta'eedhaaf kunee fuula miidiyaa kana irraa namoonni baay'een dibataan gaafa kadhatamu
abaarsarraa aangoo dukkanaarraa dhukkubarraa hiikamaa jiru waan ta'eedhaa fi carraan kunii fi hiikamsi kun mana keessanitti haa ta'u eebbifamaa hirmaattuu eebba kanaa ta'a irra deebi'an jedha laayik kooment sheer gochuun nama hundumaa biraan ga'a tiiktookiin feesbuukiin yuutuubiin eebbifamaa bara keessanaa eebbisu.